Gaafi haaraan qaba sheekha. Gaafiin hin hanqabu addunyaan sagalii jaan addunyaan saylantun mee hangam takka fakkeenyaaf sadeen qaceelloo guyannu ilma gaarii jaartii gaarii dalagaa gaarii yookaan ooruu raaree masnoon takka sadeen qaceelloo. Sheekhaa fi damiinummaa maaliin argama? Jaalala hawaasni isaa qabu na fakkaata. Ambar lameen kun dogongoraa na goma naan jaani. Akkam kan man naan jaan malee. Akkamitti Sheikh Yusuf, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aadaanii fi amantaa wal faalleessaa. Wal faalleessa. Akkamitti? Wal faalleessa. Fakkeenyaaf aruuza irratti, taaziyaa irratti, aadaa adda addaa irratti faallaadha. Kana takka gurbaa tokko kan nuudhaaf buna lakkaawan, qophii lakkaawan, hojjaa lakkaawan, ashara lakkaawan, alaabaa lakkaawan, siyyaara lakkaawan. ilaa martolle Karaa keessa jiru Syariah Islaamaa tanaaf akka waan ida'annaatti moo akka waan sablinaatti ilaalamti duuba aadaa ogeessummaa fakkeenyaaf waan aadaa tana cimsaa dhufaa taati moo waan aadaa tana dadhabsiisaa amantaa tana dadhabsiisaati aadaan Oromootu. amantaa cimsuu haruma rabbii fi rasuulli karaa godhaniin itti fufuudha malee. Tana qabattee aadaatti hidhachuun ho'iidha gaafa. Aadaa fi amantaan maal wal biraa godhan kaa? Fakkeenyaaf Arabni aadaan qabu. Arabni aadaa ni qaba. Aadaa isaanii sun amantii wajjin wal qabsiisanii yoo deeman Sanii isaatuma isaati. wal cimsiti moo wal faalleesti? Sanii isaatuma isaati. Oromoon isaa aadaa qofa qabdi. Waluma Amantiin kanarraa kopha. Rasuulli Aadaa if dandeesse qabdi. Aruuza irratti, taaziyaa irratti, lola irratti. jechuun amma gaafiin tiyya dilii ta'uu taati moo khuraafaatuma jechuudha kiyyaaba. wal tolchaa deemti boolameen. Wanni kun silaa ifa ta'e bareeda. Jechuun waan hin beekne Hin beekne inni. ulamaa gaafadhaa jetti malee shari'aan ati fatwaa hannu Dirqamaan. shufeer ombolaa siiti ati dalagaateetiin Sirrii. Jechuun ifa akkanaa iftuuf hin deemu malee beekee osoo hin ta'in wanni kun hangam takka rakkoo qabdi keessa barraan firraa dhiisu ammoo bu'aa malee rakkoon isin qabdu hin jiru taanaan itti fufuudhaaf wanni mukaayoo qabu. bu'aa wanni lama waliin jiruun jee wanni lama addaa jirtu duraanuu aadaa amantaa. Amantaan amantaa. Aadaan aadaa. Aadaan aadaa. Amantaan waan if danda'e guutuu rabbi nu kennee nabiyyi keenyaan ergee diin keessanarra isinii guutame jee nu hime. Sirrii. Wanni ati asii fiddeetti na Hin jiru. jirtu. Akka aadaa Oromootti nuti siyaasaa keessaa sun naqin. Siyaasaa keessa hin jirtu. Akkana akkasiin jechuun Hin ta'u. Waan Oromoo guutuu murteessuuf nu ulfaata ammoo maaliif harkattee? dalagaatee inni moo lamaani. Lamaan sheekhaa fi damiinummaa maaliin argama? Jaalala hawaasni isaa qabu na fakkaata. Ambar lameen kun dogongoraa na goma naan jaani. Akkam Kan man naan jaan malee. akkamitti gongora? Akkiti dogongoraa. Damiinni na achi jira, sheeni na achi jira, ayyuusuf muusooti. Namalmaan guddifatee qaraasifachuu jiru tokko. Kanuma akka saahiba guyyaa kana guyyaa jimaa barbaade. Damiina malee an damiinummaa. Gaafii haaraan qaba sheekha. Jimaansi Gaafiin hin qabu addunyaan sagalii jaan addunyaan saylantun mee hangam takka akka dhugaa taate waliin haa xiinxallu yaati juun qabaa isiniif hin kaasa. Fakkeenyaaf sadeen qaceelloo jaan Sadii. sadeen yaadaa jaan Sadii. Ja. sadeen nasiibaa jaan Torba. sagali jey sagale. Guutte bakka sadi. kara biraa kutenne na jalaayi ati na hordofi. Sagale. Fakkeenyaaf sadeen qaceelloo guyannu ilma gaarii jaartii gaarii Ayyee. dalagaa gaarii yookaan ooruu raaree masnoon takka sadeen qaceelloo jaamti. Aya. Sigala jira yaadni kiyya. Sadeen yaadaa guyanne
ooruu gaaraa jaartii hamtuu bakka tana jaartiin lammata seentee garta Sente. ilmoon hamtuunis akkasitti sadeen yaadaatii jedhan sadeen nasiibaa waan jedhamu jira isiin tunis jaartumin asittis immoo dhufti ni fuuta intala eenyuutti hin beeytu akkamitti dhalattee akkamitti guddattee hin beeytu guyyaa keessaa wal agartan wal bartan fuute nasiiba rabbiin sii qaceelchus nasiiba keeti isiin tun nasiiba jaamti ibaada goota azaaba seentu jannata seentu waan jala murtee sarartee beeytuun qabdu ibaadaa godhuun ammoo maali waajiba ibaadaa tana keessatti toltuu amma dandeessutti khayrii amma dandeessutti dalagachaa osoo deemaa jirtu waan boodatti aantu waan hin beeyneef tunis nasiiba jaamti ni naggadda haatee naggada kana keessatti feetu guddatta feetu baxalaktaata akkasitti saylan kanaa waan jaamuu jira tanarratti maal qabda Tanarra wanni qabu kanuma harkaas qabdu naasaa'in waan ummataaf faayidaa qabu haasa'e waan namni ofii irraa dhaggeeffate bu'aa irraa argatu. maal fa'a fakkeenyaaf Saylan maarree jaartii maarree akkas maarree kanadhiis addunyaan sagalee jecha Oromooti jecha afaan keenyaati. aya Wanni jaanii kudhanii guutu jechuudha. aya Yoomiyyuu kudhanii guutu. aya Akka shari'aan ugu asii waliif finnu namni hanga fedhe yoo qabaataa ta'e yoo dureessate waa afur firraa sodaataa jiru. sadi afran Hanga fedhe yoo qabaataa ta'e aya du'a firraa sodaata. takka Miskiinummaa sodaata. lama Dhukkuba sodaata. sadi Meeq sadi Sadi. du'a sodaata. Miskiinummaa sodaata. dhaba sodaata Dhaba sodaata. Afreessaa guutuu. Afreessaan Afreessaa dulluma guutuu. sodaata. afuri Namni duniyaa irra jiru yaanni afran kun irraa nafuu jedhan. aya Ayya. Kuni tashari'aati. tashari'aati Akka aadaatti duniyaan sagal yoonni jettee gabaabsitee Oromoon ha osuma naagee haxayyaara naggatus haxayyaara oomishuus naagee boo qaannin dhaaba ganaa jee Injoo warqan kan. Jala murree amantii taa qopheeffamte yookaan masiida yookaan maarree jaansanitti ha qopheeffame san osoo galee baqaan naagee osoo hin jenne ha jaluma cawu gateetiin isaa qabamtii jechuudha. Kudhaniin guuta jee kudhanii guuta. Kudhan maaltu guuta? du'a Waggaa bolla sanis si darbanii Sitti haasasan san. biyyeen san afaan wamaafaa'u illa turaab jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Afaan isaa biyyee malee maaltu guuta jedhe. Sanii fi addunyaan sagaluma muttuq ifin godhinii jechuudha. Takkaa mulluq ifin godhinii jechuudha. Takkaa qaaxiraa ifin ajjeesin jechuudha. Takkaan hiraariin jechuudha. Afaan Oromoo kun bal'aadha. asi jalaa galte jaan fayyaa jechuu ni beeyna ammoo takka takkatti addanuu baasanii waan beeynu waan hin qabneef kan addanuu baaftu feena kabajaan galatoomne Abaluumaan taane fayyaa jahan qabaabar jechuun subii jabaa hojii salaatee zuwii jamaa hojii salaatee asrii jamaa hojii guu salaatee meeqa taate? sadi Sadii. Hoggaa maqribatti dee'oo. afur Ishaayinoo. shan Salaatulleeliin sunnaanoo. ja Jahan kana jechuudha. hara biraatiin akkatti dhageenyutti oduu harka miila ija gurra afaani warri jaawus ni jira kun akkam ilaalama Kun aadaa Oromooti. haya akka amantaatti jechuudha tun Akka Islaamaatti. akka amantaa islaamaati jechuu Amantaa Islaamaatti fayyaa jahan namni qabu nama waasa jahan kana tiifate jechuudha. gabaabatti karaan kanu Karaan gabaabatti.